Qoqqoodiin sanjifachuudhaan waliin dhaabbachuun karaa shira humnoota alaa fi baandota fashaleessuudha jedhame. Imbaasiin Sudaan kibbaa Naayiroobiitti argamu saba kaffaltii kiraa manaa cuufamuun gabaafame. Haleellaan humnoonni Hootii doonii fe'umsaa Masrii kan daandii Baab El Mandab keessa darbuuf ture irratti raawwataniin namoonni jaadu'an. Kunneen hangafoota oduutii ashama harka funee kabajamtoota daawwattoota keenyaa waliif televezyiinii irraa oduu sa'aatii kanaaf qabanne isinitti himnaa wajjin kan simfaana turu aan Girmaa Guddisaa. Qoqqoodiin sanjifachuudhaan waliin dhaabbachuun karaa shira humnoota alaa fi baandota fashaleessuudha jedhame. Yaa'iin marii biyyaalessaa yeroo ammaa gaggeeffamaa jiru nagaa waaraa fi tokkummaa keessoo Itoophiyaa cimsuuf boqonnaa murteessaadha jedhamee jira. Guddina uummattootaa fi jiraachuu biyyattiif bu'uura kan ta'u nagaa hin raafamnedhaas kan jedhame yoo ta'u, nagaan yoo badu bu'uurri biyyaa ni raafama, lafti irratti dhaabbatanis nama ganaa jechuun himamee jira. Seeneffamoonni baroota darban turan waliigaltee biyyaalessaa uumurraa ilaalcha qeenxee guddisuu fi walitti bu'iinsa keessoo xaxamaa taasisuuf sababa ta'anii turanii jiru. Dhaabbileen cimaanii fi walaba ta'an dhabamuu isaaniitiin garaagarummaa siyaasaa karaa nagaatiin furuu mannaa gara walitti bu'iinsaatti waan ce'aniif hanqinni nagaa hidda gadi fageeffatee jira. Kana malees biyyi keenya galaana diimaatti dhihoo ta'uu fi laga Abbayyaa irratti abbummaa qabaachuun ishee humnoota alaa dhimma keessoo keenyaa keessa akka galanii fi balbala banee jira. Humnoonni kunis garaagarummaa nu gidduu jiru guddisuudhaan biyyi keenya akka dadhabdu halkanii fi guyyaa kan hojjetan ta'uu shirri kunis gantoota yookiin baandota faayidaa dhuunfaaf jecha biyya dabarsanii kennaniin kan raawwatamedha. Waltajjiin marii biyyaalessaa yeroo ammaa deemsifamaa jiru kun shira humnoota alaa fashaleessuudhaan seenaa kana jijjiiruuf carraa guddaadha jedhamee jira. Biyya gara guddinaatti ceesisuuf nageenyi waaraan murteessaa ta'uu simamee jira. Ilaalchi nuti nagaa qabnus waraana dhabuu qofa osoo hin taane hiyyummaa, jal'ina, walqixxummaa dhabuu fi qoqqoodiinsa dhabamsiisuu irratti eegalee tumsa naannoo cimsuu fi siyaasa haaloo haquu kan hammate ta'uu qaba. Madaa seenaa keenya karaa araaraa fi nagaatiin fayyina malee haaloo ba'uudhaan miti, sababbiin isaas haaloo ba'uun wal dhabdee dabalataa fida malee nagaa hin fidu jedhamee jira. Kanaafuu gochoota nagaa booreessan to'achuuf seera kabachiisuutti fayyadamuu cinaatti wal dhabdee mariidhaan furuuf taa'uun mataan isaa injifannoodha. Gochi kunis akka aadaatti gabbachuu fi misoomuu qaba jedhamee jira. Akka biyyaatti tokkummaa nagaa fi tumsa filannoo tokkichaa gochuudhaan marii eegalameen waliigaltee biraa gahuun har'a qofa osoo hin taane borus kan ceesisu yoo ta'u dhalootaaf biyya mijattuu fi kabajamtu dabarsuuf nu dandeessisaa jedhamee jira. Galiin waliigala dhaabbata tajaajila elektirikii birrii biiliyoona 118.91 ga'ee jiraachuun dhagahame. Dhaabbanni tajaajila elektirikii Itoophiyaa bara baajataa hojii isaa birrii biiliyoona 68 hunda galii ofii isaatiin uwwise. Dhaabbanni tajaajila elektirikii Itoophiyaa bara baajataa 2025 fi 26 keessatti baasii waliigalaa birrii biiliyoona 130.59 keessa dhibbeentaa 80.6 galii ofii isaatiin uwwisuu beeksisee jira. Akka gabaasa raawwii hojii dhaabbatichaa irratti ibsametti dhaabbanni tajaajila elektirikii Itoophiyaa bara baajataa darbe keessatti hojii idilee isaa gaggeessuuf barbaachisu keessa maallaqa mootummaa osoo hin eegin galii ofii isaatiin baasii isaa guutuun uwwisuu danda'ee jira. Hojii gaggeessaan olaanaa dhaabbata tajaajila elektirikii Itoophiyaa Obbo Geetuu Garramoo ibsa miidiyaaleef torban darbee kennaniin akka jiranitti baasii waliigalaa dhaabbatichaa keessa mootummaarraa kan argame dhibbeentaa 2 qofa yoo ta'u maallaqni hafees deeggarsaa fi liqii biyya alaarraa argameen akka ta'e himamee jira. Baajanni hojii idilee dhaabbata tajaajila elektirikii Itoophiyaa kana keessatti kaffaltii humna elektirikii Itoophiyaa irraa bittaa humna dabalatee waliigalaan birrii biiliyoona 68 ga'ee jira. Kanneen keessaa birrii biiliyoona 48.42 humna elektirikii gurgurtaa jumlaa irraa bitamuuf humna elektirikii Itoophiyaa kaffalamee jira. Dhaabbatichi baajata hojii idilee isaa guutuu galii ofii isaatiin kan uwwisu yoo ta'u karoora waggaa isaa irraa dhibbeentaa 3.4 caaluu danda'ee jira. Mootummaan gama isaatiin bara baajataa kana keessatti dhaabbatichaaf naannoo birrii biiliyoona 2.67 gumaachee jira. Kunis baasii waliigala dhaabbatichaa keessaa dhibbeentaa 2 qofa yoo ta'u irra caalaan isaa hojiiwwan piroojeektii kaapitaalaa irratti ooledha. Deeggarsi biyya alaa irraa argame immoo baasii waliigalaa keessaa dhibbeentaa 16.2 jechuunis naannoo birrii biiliyoona 21.64 ga'eera. Liqiin biyya alaa irraa argames dhibbeentaa 1.2 jechuun naannoo birrii biiliyoona 1.0 ta'ee jira. Haaluma kanaan dhaabbatichi bara baajataa darbe keessatti mootummaa irraa galii argachuu qofa osoo hin taane gibira birrii biiliyoona 12.39 mootummaaf kaffalee jira. Maallaqni gibiraaf kaffale kun gumaacha
kallattii mootummaarraa dhaabbatichaaf taasifame caala yeroo 4 ol ta'uu gabaatichi ni mul'isa. Baasii piroojeektii kaapitaala gama biraatiin galii of danda'uu faayinaansii keessatti fooyya'insi mul'atus raawwiin baasii piroojeektota kaapitaala karoora keessa kaa'amee irraa gadi bu'aa ta'uu ibsamee jira. 2025 fi 26 keessatti piroojektota kaapitaalaaf baajata birrii biiliyoona 92.25 qabatee ture. Haa ta'u malee hanga bara dhuma baajataatti birrii biiliyoona 65.58 qofa baasuun karoora isaa keessa dhibbeentaa 71 raawwatee jira. Hanqinni raawwii kun keessumaa piroojektota bu'uuraalee misoomaa gurguddoo irratti kan mul'atedha. Piroojeektiin magaalaa fi iddoowwan jireenya 72 keessatti hojiirra oolaa jiru hanga yeroo gabaatichi qophaa'etti dhibbeentaa 11.60 qofa xumuramuu danda'ee jira. Akkasumas piroojeektiin 10 kan magaalota Asallaa, Dillaa, Hosaa'inaa, Bishooftuu fi magaalaawwan biroo 6 hammatu dhibbeentaa 19.04 qofa xumuramee jira. Kunis dhaabbanni tajaajila elektirikii galii gahaa hojii idilee isaa uwwisuuf argachaa jiraatus maallaqa jiru gara piroojektota bu'uuraalee misoomaa xumuramuutti jijjiiruu irratti hanqina akka jiru kan agarsiisu ta'uu himamee jira. Galiin dhaabbata tajaajila elektirikii dhibbeentaa 88.4 dabalee jiraachuus himamee jira. Galii waliigala dhaabbata tajaajila elektirikii bara baajataa 2025 fi 26 keessatti birrii biiliyoona 118.91 ga'ee jiraachuun dhagahamee jira. Ministeerri maallaqaa hanqina boba'aa fi xaa'oo dabalatee rakkoolee hatattamaa fandii maallaqaa haaraa qopheessaa jiraachuu ibsame. Ministeerri maallaqaa Itoophiyaa rakkoolee hatattamaa kanneen akka hanqina boba'aa, dhiyeessii xaa'oo, balaa abiddaa, elektirikii, jeequmsa daldalaa, rakkoo dinagdee maayikiroo akkasumas balaa uumama keessaas hongee fi balaa lolaa muudachuu danda'aniif deebii maallaqa saffisaa kennuuf piroojeektii deebii hatattamaa jedhamu ifoomse. Akka sanada piroojeektichaatti irratti ibsametti piroojeektichi deeggarsa baankii addunyaatiin kan qophaa'aa jiru yoo ta'u yeroo biyyattiin balaa tasaa yookaan balaa biyyaalessaa keessa seenuu maltutti deebii hatattamaa barbaadu keessatti maallaqa saffisaan sochoosuuf kan gargaaru ta'a jedhamee jira. Akkasumas piroojeektichi kan hojiirra oolu yeroo balaan tasaa uumamuu fi deebiin hatattamaa barbaachisutti yoo ta'u piroojeektichi sirna faayinaansii qabeenya saffisaan sochoosuu, deeggarsa hatattamaa kennuu, miidhaa balaa tasaa irratti dhufu hir'isuu fi yeroo rakkoon uumamu booda hojiiwwan deebisanii dhaabuu saffisaa fi sirnaan gaggeessuu dandeessu akka hordofuus ibsamee jira. Baankiin Siinqee bu'aa gibiraa duraa birrii biiliyoona 10.7 galmeesse. Baankiin Siinqee bara baajataa 2025 fi 26 keessatti bu'aa gibiraa duraa birrii biiliyoona 10.7 galmeessuusaa beeksisee jira. Baankichi bu'aa kana kan argate hojii isaa babal'isuun kuufama maamiltootaa guddisuu fi liqii baasuuf sochii isaa cimsaa yeroo jirutti ta'uu ibsamee jira. Baankiin Siinqee gabaasa raawwii hojii waggaa bara 2025 fi 26 magaalaa Finfinneetti gaggeeffateen qabeenyi waliigalaa baankichaa birrii biiliyoona 216 gahee jiraachuu himamee jira. Kuufamni maamiltootaa ammoo birrii biiliyoona 178.1 irra gahuu ibsamee jira. Kaapitaalli waliigalaa baankichaa birrii biiliyoona 23.1 yoo gahu hanga ammaatti liqiin baankichaa maamiltootaaf kenne waliigalaan birrii biiliyoona 127.1 gahee jira. Baankicha akka ibsetti liqiiwwan baankichaa kanneen namoota 855 ol bira ga'uun danda'ameera jechuun beeksisee jira. Baankiin Siinqee duraan waldaa liqiif qusannaa Oromiyaa ta'ee kan jalqabe yoo ta'u bara faranjoota 2021 hayyama baankii daldalaa argachuun hojii baankii daldalaa guutuu kan jalqabedha. Jijjiiramni kun baankichi tajaajila faayinaansii bal'aa akka kennuuf carraa uumuun keessumaa namoota tajaajila baankii idilee argachuuf carraan isaanii daangeffamaa ture bira ga'uuf gahee olaanaa akka qabu ibsamee jira. Pirezidaantiin baankii Siinqee Nawaay Magarsaa akka jiranitti raawwiin baankichaa bara faayinaansii darbe keessaa mul'ate babal'ina hojii baankichaa saffisa guddaan akka itti fufu taasiseera jedhanii jiru. Pirezidaantichi dabalataan akka jiranitti baankicha hangammaatti birrii biiliyoona 127.1 liqii fi faayinaansii kennuun sochii liqii kennuu isaatiin maamiltoota 855 ol bira gahuu ibsanii jiru. Gabaasa raawwii hojii waggaa baankichaa irratti hooggantoonni olaanoon gaggeessitoonni damee baankii 800 ol ta'an akkasumas daayirektaroonni godinaalee fi kutaaleen hojii biroo argamuun raawwii waggaa darbee fi karoora bara hojiitti aanu irratti mari'atanii jiru. Pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan akka jiranitti baankiin Siinqee tajaajila faayinaansii bal'isuun hirmaannaa hawaasaa fi sochii dinagdee cimsaa jiruuf gahee olaanaa qabaa jiranii jiru. Mootummaan naannichaa guddinaa fi babal'ina hojii baankichaatti fufuuf deeggarsa barbaachisaa taasisuuf qophii ta'uu pirezidaantii mootummaa naannoo Oromiyaa Obbo Shimallis Abdiisaan kan ibsan. Gama biraatiin baankichi bara faayinaansii darbe keessaa hojii gaarii raawwatee jedhameen dameewwan baankii godinaalee fi hooggantoota adda addaatiif beekamtii fi badhaasa kennuun isaa ibsamee jira. Haaluma kanaan baankiin Siinqee yeroo ammaa damee baankii daldalaa keessatti qabeenya isa saffisaan guddisaa kuufama maamiltoota dabalaa fi carraa liqii babal'isaa jiru keessa tokko ta'uun isaa ibsamee jira. Baankichi tajaajila faayinaansii namoota bal'aa biraan ga'uuf xiyyeeffannoo kennuun keessumaa hawaasa tajaajila faayinaansii idileerraa fagoo ta'ee hirmaachisuuf hojii isaa cimsaa jiraas jedhamee jira.
Imbaasiin Suudaan kibbaa Naayiroobiitti argamu sababa kaffaltii kiraa manaa cuufamuun gabaafame. Hojjettoota imbaasichaa fi lammiilee Suudaan kibbaa gara imbaasichaatti imalan akka ibsanitti imbaasiin Suudaan kibbaa Keeniyaatti argamu kaffaltii kiraa manaa irraa kan ka'e cuufamee jira. Hojjetaan imbaasichaa tokko raadiyoo Taamazuujiif akka himetti imbaasiin naannoo Kiilamanii Naayiroobiitti argamu kun roobii hagayya 11 cuufamuusaa himee jira. Akka hojjetaan kun jedhetti mootummaan kaffaltii kiraa manaa kana ji'oota afuriif osoo hin kaffaliin kanaaf yoo ta'u hangi kaffaltii kana hangam akka ta'e garuu qorannoon bilisaatiin mirkaneessuun hin danda'amne. Imbaasiin yeroo ammaa kana kan cufame yoo ta'u mootummaan gidduu seenutti imbaasichi akkuma cufametti tura jechuun hojjetaan kun kan dubbate. Edmund Yaakaanii gaggeessaan dhaabbata siivikii Sudaan kibbaa cufamuun imbaasicha bifa biyyattii fi dantaa dippiloomaasii ishee kan miidhudha jechuun kan hime. Gaggeessonni biyyattii hojiiwwan imbaasii biyyattii ala jiraniif dursa kennuu qaba jechuun kan hime. Imbaasiiwwan alaa hojii dhabuun qunnamtii alaa irratti fedhii dhabuu agarsiisa. Kunis siyaasa naannoo fi addunyaa keessatti dogongora hamaadha. Dantaa biyyaas ni miidha jechuun itti dabaluun kan dubbatan. Haleellaa humnoonni Huutii doonii fe'umsa Masrii kan daandii Baab El Mandab keessa darbuuf ture irratti raawwataniin namoonni jadduu isaanii miidiyaaleen gabaasan. Humnoonni Huutii Yaman kan Iraaniin deeggaraman doonii fe'umsa Masrii kan Tihaamahaa jedhamu irratti yeroo daandii Baab El Mandab qaxxaamuraa turetti misaa'eelaan haleellaa irratti raawwachuun namoonni jaaddu'anii namoonni 10 ammoo mada'uu mootummaan Yaman beeksisee jira. Kibxata hagayya 11 misaa'eelonni 3 alaabaa Taanzaaniyaa qabu rukutuun hojjettoota doonichaa 4 kan lammiin Paakistaan 3 fi lammiin Indooneeziyaa 1 ajjeesuun ibidda guddaas qabsiisanii jiru. Yeroo sana doonichi nyaata fe'ee akka ture ministeerri geejjibaa Yaman ibsee jira. Humnoonni Huutii garuu itti gaafatamummaa fudhachuun doonicha meeshaa waraanaa Saa'udii fe'ee akka ture ibsanii jiru. Akka Aljeeziraan gabaasetti haleellaan kun erga waraanni Ameerikaa, Israa'eel fi Iraan gidduutti dhuma baatii gurraandhalaa jalqabee as haleellaa humnoonni Huutii doonii daldalaa irratti raawwatame keessaa kan namoonni keessatti du'an keessaa isa jalqabaati. Haleellaan haaraan humnoonni Huutii raawwatanii fi hoggura galaana Saa'udii Arabiyaa irratti xiyyeeffatan keessaa isa dhiyootis jedhamee jira. Kunis sosochii dooniilee daandii dhiphoo Baab El Mandab keessa murteessaa galaana diimaa fi galoo galaana Eeden waliin qunnamsiisuu irratti yaaddoo dabalataa uumee jiraachuu Aljeeziraan gabaasee jira. Mootummaan Yaman haleellaa kana cimsee balaaleffachuun humnoota Huutii irratti tarkaanfii idil addunyaa cimaan akka fudhatamu waamicha dhiyeessuu isaa miidiyaaleen addunyaa walharkaa fuudhuun gabaasuu irratti argamu. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya waliif televezyiinii irraa oduu isaatii kanaaf qabanne asumatti goolabneeti jirra. Waan faana turtaniif horaa bulaa deebanaa.